obbolaa lama taanee dhiira tokkoof deenye. Suuraa bareedaa bilbila keessaniitiin yookiin immoo kan namaatiin kaatanii haa ta'uutii garuu akka carraa ta'ee bilbila keessan yookiin immoo miimoorii bilbila keessanii keessaa dileet yoo ta'e yookiin immoo bakka inni deeme yoo dhabdan rakkoo tokko malee appilikeeshinii liinkii komentii viidiyoo kanaa jala jirutu kun appilikeeshinii kana daawunlood gochuun suuraa isin jalaa bade deeffachuu ni dandeessu. Ammuma liinkii kana tuquun itti fayyadama. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessattidha. Barnoota kollee kutaa 1 hanga 10tti seeraan ergan baradhee booda sanaan booddee immoo kolleejjii illee seeneen haga waggaa 2tti baradheera. Kolleejjii xumuruun narra ture haa ta'uutii garuu maatiin koo harka qalleeyyii waan na ta'aniif anis ta'e obboleettiin kiyya anarratti dhalattu waliin kutaa 1 barannu barannee xumuruu hin dandeenye. Haatii fi abbaan koo ana waliin ijoollee 7 dubartoota 5 fi dhiira 2 kan qabanidha. Dhiironni lameen dhalatan 5ffaa fi 7ffaa waan na ta'eef isaan baay'ee quxisuudha. Ani immoo mana keenya keessatti hangafa ta'een dhaladhe. Abbaan koo otoo haadha kiyya hin fuudhiin dura fuudhee akkanuma ijoollee dhiiraa 2 bakka biraatii ni qaba. Haa ta'uutii garuu tokko sammuun isaa ijoollummaa kan gadhiise yeroo ta'u kan lammataa immoo qaama miidhamaadha. Haadha manaasaa sanas kan inni hiikeef yookiin immoo dhiiseef sababuma kanaafi yeroo nutti taasa'u nagaan qabdu anaafis ta'e namaaf ciisteen bultuu jedhee ishee komata. Wantin dubbachuu barbaade isiniif galamitire abbaan koo erga haadha manaasaa jalqabaarraatii adda bahee kan inni jiraatu ture lafa isheen maatii isheerraa qoddatteeni inni immoo lafa sin qabu maasii manamaa qotee qixxee fudhatee maatii keenya jiraachisaa ture. Baadiyyaa ta'anii lafan qabani taanaan naannoo keenyatti jiraachuun baay'ee ulfaataadha. Haa ta'uutii garuu abbaan koo anaanis ta'e maatii koo takkaafiyyuu dadhabee hin beeku. Maatiidhaan hiyyoomnus haa ta'uutii garuu beelofnee dheebonnee rakkannee fuula namaa dhaabbannee hin beeknu. Hiyyeessa ta'uu baadiyyaatti dhalachuu keenya qofa otoo hin taane ilaalchi barnootaaf qabamu naannoo keenyatti baay'ee gadi bu'aa ta'uunsaallee anis ta'e obboleettiin koo barfannee barnoota akka galluuf dhiibbaa nurratti uumeera. Ta'us garuu jabaannee deddeebinee haga kutaa 8tti baadiyyaa deemsa sa'a tokkoof walakkaa deemnee barannee kutaa 8 erga xumurree booda kutaa 9ffaa fi 10ffaa immoo akkuma saattuu abbaan koo mana nuuf kireessisee ijoolleen dubartootaa gara biraan 2 nuuf dabalamanii 4 taanee gatii kiraayii qarshii 20 walitti buusnee kanfalaa kutaa 9 baranne. Barataan silaa otoo waliif yaadee, barataan silaa otoo wal gargaaree, barataan silaa otoo wal bira dhaabbatee bareedaadha mitire. Akka carraa ta'ee warreeni nu faana galan dubartoonni 2 jireenya keenyatti baay'ee muudii fi gudii hedduu nurratti qabatu. Anaaf obboleettiin koo nyaanni keenyi yeroo hedduu boqqolloodha. Ashaboo, barbarree fi bishaan goonee walitti maknee daabboo isaa daabbessinee yookiin immoo buddeen isaa tolchanneeti nyaanna. Isaan sunis 2 immoo gonkumaa nyaata boqqolloo jedhamu hin jaallatanii. Kanumarra ta'e garuu gaafa irra darbanii muudii nurratti qabatan anaa fi obboleettiin koo 2 isaanii gadi qabnee rorroocnee udaan ishee nyaachinaa. Humna qabnaa. Humna yeroon jedhu isaanis baadiyyaa ta'anis haa ta'uutii garuu namni boqqolloo nyaatu lafeensaa jabaa waan ta'eef humna dubartii miti. Anis ta'e obboleettiin koo humna dhiiraayyuu ni qabnaa. Kanaan takkaa akaayii isaa, takkaa mulluu isaa, takkaa buddeen, takkaa daabboo, takkaa marqaa goonee waggaa 2 guutuu boqqolloo keenya nyaannee barannee xumurree. Akkuma xumurreetti qabxiin maatirikii lamaan keenya jalaa hafee barachuudhaaf lamaan keenyuu fedhii qabna malee dandeetti barnootaa garuu hin qabnu. Abbaan koo fi haati koo yoo isin barattanii xumurtan obboloonni keessanillee isin duukaa bu'anii baratanii xumuru. Yoo isin immoo addaan kuttan obboloonni keessanis addaan kutuu. Jabaadhaa, rakkinas yoo ta'e hin darbaa. Waaqaa gaditti rakkoon mana keenyaa hin darba jennee abdii kan itti kenninu isin lamaan irrattidha jechuun anaa fi obboleettii koo abdii akka godhatan haatii fi abbaan koo yeroo hundaanatti immoo mana keenya qabeenyatu hin jiru malee jaalalli haadhaaf abbaa koo gaa'ela kam keessattiyyuu kan hin argamnedha. Walii galteen isaanii, wal dhagahuun isaanii, abbaan koo mana isaaf ijoollee isaaf jiraachuunsaa kanan jechaan isitti nutti dubbadhu miti. Haati koo dubartoota hamma kanaa godhatte yoo tarii dhukkubsatte yookiin immoo baay'ee dadhabde ta'e malee hojii mana isheetti ofitti nun buustu.
hojii mana koofin xiqqaadhamoo dubartiin cimtuu manaayyuu dandeessee diidaayyuu dabalattee abbaa manaa ishee gargaarti jechuun manaallee dandeessee guyyaa tokko tokko gaafa dandeesse abbaa keenyas wanta inni hojjetu deemtee gargaartiini. Kanaan kutaa 10 akkuma xumurreen kolleejjii seenuun dirqamadha waan ta'eef abbaan koo jibicha tokko guddifatee cimaada kan galfateeru ni qaba. Isa anaaf obboleettii koof gurguree deemaa haga dandeessanitti kolleejjii kanaan baradhaanuun jedhee gurgureetti nu ergee. Anaaf obboleettiin koos galmoofnee barachuu eegallee. Haa ta'uutii garuu ganuma numaayyuu wanti kun baatii muraasaan ol akka inni nu dandeemsisne anis ta'e obboleettiin koo sirriitti ni beekna. Kanaan kan dhageenye manni barumsaa nuti itti barannu yoo barattoota hundumaa caalaa qabxii tokkoffaa finne kanfaltii bilisaa seemisteeratti aanu akka nuuf godhu wanta dhageenyeef anaa fi obboleettiin koo nama nu qayyabachiisuu danda'u barbaannee maaloo nu qayyabachiisi jennee mana isaa deemnee isa kadhannee waa'ee rakkoo keenyaas isatti himnee. Namuma biyya keenyaa ganda keenyaa maatii fi firoottan keenya kan beeku waan ta'eef inni immoo gosuma barnootaa nuti barannu kolleejjii sana keessaa ni barsiisa. Yuunivarsiitii irraatii eebbifamee kan bahedha. Maarree rakkoon qabu koottaanuun jechuun galgala mana isaa deemuun obboleettii koo waliin barnoota jedhame qayyabachuu eegallee. Karaa biraa immoo inni buddeena bitee waan nyaatuuf nyaata keenya illee otoo dinnuu otoo nyaanneerra jennu lakkisaa nyaadhaa jechuun irbaata keenya buddeena xaafii isa biraa nyaachuu eegallee. Kun nuuf waan guddaadha. Kana qofaa miti bakka dhiirrii fi dubartiin mana cufatanii taa'an kamittiyyuu rakkoon otoo hin uumamiin yookiin immoo hin yaadamiin hin hafu mitiire. Anaa fi obboleettiin koo jalqabuma otoo mana isaan seeniin wanta akkanaa uumamuu akka danda'u yoo dandeenye akka of eeggannu yoo dadhabne immoo guyyaa gara biraa wanta inni nun gargaarreef filannoo gara biraa akka hin qabne walitti haasofnee deemne. Guyyoota muraasa harkasaa gara qaama keenyaatti dabareedhaan fidu ofirraatii dhorkaa yookiin immoo ittisaa turre. Haa ta'uutii garuu guyyaa tokko deemnee akkanuma galgala mana isaa qayyabachuu akkuma balbala rukunnuun namni mana jiraa boru koottaa nuun jedhe. Namni mana taa'ee jirus balbalan dhaabbadheerraa asii gadi waan ilaalamuuf yeroo laallu dubartiidha. Akkuma keenya mucaa biyya keenyaati. Nu waliin baratti anaa fi obboleettiin koo ilaa kunoo wanta inni barbaade gochuu fi dhiisuu keenyatti dubartii gara biraa waliin hariiroo jalqabee borii kaasnee wanta inni barbaade hin goonaa fi jennee walii gallee. Dabalataan utuu lamaan keenya keessaa nam tokko barbaade tokko keenya jaallatee baay'ee nutti tola ture. Haa ta'uutii garuu yeroo isa bira deemnu harkasaa lamaanuma keenya ni tuttuqa ture. Kuni bitaa nutti galee wanta nu rakkisaa turedha. Obbolaa lama ta'anii dhiira tokko waliin ta'uun baay'ee ulfaataadhas safuudhas. Haa ta'uutii garuu baruma barnoota eegalle kana qabxii gaarii fidachuu qabna jennee waan yaanneef mana isaa bullee akka inni nu qayyabachiisu ni feena ture. Haa ta'uutii garuu gurbaan barsiisaan kun yoo xiqqaate magaala sana keessaa gara kolleejjii 3-4 kan barsiisu jalqabarratti kabaja koo ittaane immoo kabaja obboleettii koo garaagarummaa guyyoota lamaa gidduutti fudhatee lamaan keessan durba taanaan ani yoomiyyuu sinin dhiisu jechuun araadaa gara biraa keessas lamaan keenya galchee. Gara jalqabaarratti anaa fi obboleettiin koo baay'ee walitti qaanuuf ture. Booddee irratti garuu kanumti mana isaa deemnuyyuu barnoota qayyabachuu ta'uu dagannee barsiisaa kana waliin hojiin keenyi sireerratti ta'ee tarii ulfooftanii immoo raajii nagootu nun jechuun qoricha sa'aatii 72f barbaachisu yeroodhaan bitee nutti kenna ture. Anaa fi obboleettiin koos qoricha kana seeraan fayyadamna. Yooma inni dagateellee akka inni bitee dhufu itti himna. Kanaan naannoo baatii 8 hanga seemisteerri lamaan xumuramutti mana isaa deddeebi'aa turre. Turtiiwwan kanaan booddee qabxiin keenyis hagas mara barattoota kaanirraa adda kan ta'e hin qabu. Kaayyoon yookiin immoo yaadni keenyi nuuf hin milkoofne. Bara dhufu dandeenyee akkan baranne gamanumaan nuuf galee yeroo boqonnaaf galamutti anaa fi obboleettiin koo gurbaa kanaan lamaan keenya keessaa tokko keenya filadhuuti bara dhufu nu barsii. Maatiin keenyi kanaan booddee gatii kiraas ta'e nyaata nun danda'anii nutis isaan gaafachuun barbaannu jennee yeroo gaafannuuni obboleettii kooti filatee bara dhufu isheedhaan nan barsiisaa. Ati hoo jedhee yeroo na gaafatu rakkoon qabu mana namaa galeen akka hiriyoota koo nu waliin baratanii kaanii barachuuf nan yaalaa yoon dadhabe immoo obboleettiin koo barattee xumurtee anaan barsiifati jedheen deebiseefi anaaf obboleettii koo kanumaan walii galee tole jennee ganna ture mana barbaaddadhee galeen hojjechuu eegalee. Obboleettiin koo isa waliin gaa'ilan jedhu bultii waliin jiraachuu eegaltee ishii qabatee manaa gadi hin bahu malee nyaata kan hojjetuu fi uffata kan miicuu
ciisuu fi halkanis kan isa waliin akka haadha manaa ciisu obboleettii koodha. Kanaan anis otoon hojjedhu guyyaa tokko boqonnaa fudhadheen deemeen obboleettii koo nan dubbisan ture. Yeroon deemeen obboleettii koo dubbisu akka tasaa inni dhufeera taanaan anaan barbaacha dhufte miti jechuun na waliin ciisa. Anis obboleettii koof ta'eera waan na ta'eef otuu ijji obboleettii koo arguu isa waliin nan ciisa. Isheenis homaa naan hin jedhu. As deebinee garuu gochaan keenya sirrii akka hin taanee fi bor gurbaan kun yoo nu gane gatii nu kanfalchiisu akka danda'u walitti dubbanna. Kanaan utuma jennu ganni suni dhume kolleejjii waggaa lammaffaa yeroo galmoofnu barsiisaan kun mana gara biraa kireeffatee kutaa bal'aa kan ta'e atis koottu baasii keessan nan isin danda'a jechuun sadan keenyuu mana tokko keessa gallee waliin jiraachuu qabne. Anaa fi obboleettii koo qofallee utuu hin taane guyyaa barbaade tokko immoo ala bulee dubartootuma nuti waliin barannu waliin akka garaa isaanii ta'a. Kanaan utuma jennu qorichi ulfa dhorku kun yeroo ta'e booddee anaafis obboleettii koofis hojjechuu didee waggaa lammaffaa barachuu jalqabne baatii sadiiyyuu hin dabarre qaamni keenya jijjiiramuu jalqabe. Kan nama gaddisiisu lamaan keenya waan na ta'eef nyaatuma nyaannutu nu furdisaa jira jennee yaanne malee gadameessa keenya keessatti daa'imni hafeetu jennee takkaayyuu hin shakkine. Sababiin isaa immoo anis obboleettiin koos qoricha seeraan ni fudhanna. Darbee kan guyyaa 28 iyyuu walitti fufiinsaan yeroo fudhanneeroo ni qabna. Haa ta'uutii garuu ulfi gadameessa keenya keessaa baatii 5 yeroo darbutti akka anis isheenis garaatti godhanneerru hiriyoonni keenyi nurratti odeessuu yeroo jalqaban naanee mana yaalaa deemne. Mana yaalaa yeroo deemnu eeyyen sirriidha kanaan booddee immoo baasuun ni ulfaataa nun jedhanii cobxoorratti fanxoo jedhamitiire Oromoon yeroo mammaaku maatiin keenyi ijoolleen keenyi baratanii rakkoo kana keessaa nu baasu jedhanii gara magaalaatti nu erganiiru. Anaa fi obboleettiin koo garuu dhiira tokkorraatii ulfoofnee fi misraachoo yookiin immoo oduu gaddaa kana dargaggeessaa barsiisaa kanatti yeroo himnu maaf qoosu nun jedhee nutis qoosaa miti yoo barbaadde koo mana yaalaati wanta isaan nun jedhan dhagahii yeroo jennuuni bifa kamiin iyyuu haa ta'u ani lamaan keessan irraa dhalcheen ijoollee koodha jedheen fudhachuu hin danda'u. Isin bar obbolaadhaa kana natti siqanii faayidaa keessanii kanan immoo isinitti siqe miira koofidha. Wanta narraa eegamu kanfaltii keessan otoo addaan hin kutiin kanfalaan jira. Kan mana namaa galaa turte mana namaatii si baaseen qoonqoo keessi danda'an jira. Obboleettii keessa akkanumadha. Anaaf isin maalis ta'uu akka hin dandeenye sammuun keessan iyyuu sirriitti ni beekaa. Yoo manni yaalaa ulfi kun bahuu hin danda'u jedhellee albeedhaan of waraanaa iyyuu garaa keessan keessaa baasaa malee hanga isin kana gootaniitti mana koos hin teessanii anarraas gargaarsan argattanii nun jedhee. Guyyaama sana ture barnoota anaa fi obboleettiin koo kan addaan kunne anis qofaat isheenis qofaat qorichaa lubbuu balleessu binnee lubbuu keenya irratti tarkaanfii fudhachuu kan nuti yaala. Haa ta'uutii garuu rabbi lubbuu lamaan keenyaa oolchee barattoonni walitti buufatanii hospitaala nu galchanii hanga torbee tokkotti barattoonni daree keenyaa otoo nurraa addan bahiin hanga nuti fayyinutti nu waliin erga turanii booda maallaqa walitti buusanii gatii mana kiraa baatii 2 ta'u nuuf kennanii kan nurraatti adda bahanii mana yaalaa bakka tokko bakka biraa deemna kan aadaa deemna homaa lamaan keenyuu furmaata dhabnee teenyee walitti boo'uu teenyee walitti gadduu eegallee dhumarratti hiriyootumti isaa barsiisonni maaliif ijoollee kan akkanatti dhiistaa kan akkana godheeoo si'idhaa maaliif furmaatatti hin kennitu ijoollee kanaafi jechuun yeroo sagaafatan ani maaliin godhaa maal godhinaan jette otuma gaa'ela dhaabbadhullee naan jettanii ishee kam waliin hin dhaabbadhaa. Lamaan isaanii waliin iyyuu akka barbaade akka waliin taane sadan keenyiyyuu wal beekna. Dhoksaan qabu yeroo jedhuuni yoo fuudhuunii baatte gargaariinii hanga isaan rakkoo kana jalaa bahanii of danda'anitti bira dhaabbadhu yoo ofii kee dadhabde nutis gargaarraa jedhuuni. Yeroo kanatti inni tole gatii mana kiraa fi kan nyaata isaanii hanga dahanii daa'imni isaanii jabaatee baatii muraasa ga'utti nan gargaara jedhee lamaan keenyaan nu gargaaruu jalqabe. Lamaan keenyuu garaagarummaa torbee lamaa keessatti mucaa dhiiraa fi mucaa dubartii deenye. Ani dubartiin dahe obboleettiin kiyya immoo dhiira deesse. Kan nama gaddisu ijoolleen kun qaama miidhamoo ta'uun isaanii kan beekame akkuma gadameessa koo keessaa bahaniini. Kanaaf immoo rakkoo ta'a kan nun jedhan mana yaalaatii qorichaa sa'aatii 72 otoo walirraa addan kutiin fudhachaa turre sababa kanaaf nu saaxiluu akka danda'u nutti himanii. Kunis yaaddoo yookiin immoo qorumsa gara biraa jireenya keenyaa ta'ee haa ta'uutii garuu erga deenyee anis ta'e obboleettiin koo gadda waan hin qabneef daa'ima keenya qabannee gara mana inni nuuf kireessee gallee jiraachuu jalqabne. Hiriyoonni isaas hiriyoonni keenyis dhufanii nu gaafatu. Daa'imni keenyis nu jajjabaatanii hiriyoonni keenyi barnoota isaanii eebbifamanii gara biyya isaanii gariin immoo achuma magaala sana keessa hojii qacaramanii hojjechuu eegalan.
eegalanii. Anaa fi obboleettiin koo mucaa dugdatti baannee mana namaarra naanna'uun buddeena tolchuu, uffata miicuu, hojii garaagaraa hojjechuu, galgala deebinee mana keenyatti jiraachuu eegallee. Jireenyi anaafis ta'e obboleettii koo salphaan turre. Baay'ee gatii nu kabsee gurbaan sunis otuma nuti magaala sana jirru gaa'ela dhaabbatee mana godhatee amma ofiifuu of dandeenyee waan na jirruuf maallaqa isaa addaan kutees deemnee san gaafanneeni kan nutti ulfaateeru. Erga barnootaaf dhufnee takkaayyuu deebinee ija maatii keenyaa arginee hin beeknu. Maatiin keenyis akka barannee xumurreetti beeka malee gufuun akkanaa akka nu mudateeru gonkumaa hin beeku. Darbee qofa bilbilaan wal argina. Nagaa ta'uu keenya, nagaa ta'uu isaanii walitti dhaammannaa. Kanaan otuma jennuu, kanaan otuma dhiibnuu jireenya kana obboleettiin koo maaliif lamaan keenya keessaa tokko biyya hambaan deemnu? Jireenya kanarra sanumatu nuu fayyaa jettee na gaafatti. Yeroo kanatti ani maallaqijuu eessaa dhufu kan itti biyya hambaa deemnu jedheen gaafadhaanii. Yeroo kanatti isheen rakkoon qabu isaaf falan dhabu takkaafuu jireenyuma kanan jiraadha mitiire ati ijoollee nuuf guddisi ani akkamittiin iyyuu maallaqa kana barbaadeen deemeen siitiin ofitti fudhaa ati immoo ijoollee keenya maatii keenyatti galchite dhuftaa jettee mari'annee walii galleem. Yeroo kanatti anis argamee tiiree biyya hambaa deemna taanaan maatiin keenya icciitii keenya yoo baran rakkoon qabu jedheen deebiseefi. Kanaan akka tasaa ta'e isheen faddalaa biyya hambaatti dubartoota geessu tokko waliin wal barteet jaalallee taatee fi baatii 2 keessa piroosesii jalqabsattee Finfinnee waliin deemte waliin dhufte. Yeroo inni barbaade bakka inni barbaade waliin deemte waliin bulti. Filannoon jireenya keenyaa kana ta'ee dubartummaa ishee fayyadamte walii gallee dubbannee baatii 5 keessatti gara biyya hambaatti imala ishee taasiste. Akkuma biyya hambaa geesseen gara maatii kootti bilbiluun rakkoo anaanis ta'ee isheedhaan mudate tokko lamaan haadha abbaa koo obbolaa koo teessite waan nuti bannee fi waan nuti gannallee dhufuu dadhabnee fi isaanitti himte. Isaanis boo'anii gaddanii abbaan koo haadha koo waliin maallaqa isheen argiteefiin bakka nani jirutti dhufanii ijoollee koo narraa fudhanii ijoollee lamaan nurraa fudhanii. Kanaan gatii dallaalaa ofirraatti kanfalte obboleettiin koo anaan piroosesii na jalqabte. Anis oolee otoon buliin piroosesii kana jalqabeen gara biyya hambaatti imala koon taasise. Akkuma obboleettii koos hojjechuun jalqabe. Haadhaa fi abbaa koofis karaa barnootaa hin dabarsina jennee kan yaanne nuuf milkaa'uu didee biyya hambaa deemnee baadiyyaadhaa isaan baasnee magaalatti galchine. Obboloota keenya warra dhiiraa warra quxisuuf isaanillee seeraan akka baratan barnootatti qofa akka jabaatan taasisne maatii keenyas jabeessannee kanatti obboleettiin koos anis gammadoo taane. Kanaan booddee obboleettiin koo waggaa 5 biyya hambaa keessaa akkuma hojjetteen biyya hambaatii gara biyyaatti deebitee gaa'ela dhaabbattee mucaa lammataa dabalattee jireenya jalqabdeetti. Anis akkanuma jaalallee qabadheen gaa'ela dhaabbachuuf guyyaa muradheen haalota 2 ol qindeeffadheen ture. Haa ta'utii garuu rakkoon mana arabaa keessa jiru rakkina natti ta'ee mana hojjedhu kana keessatti 2 ulfaa'een. Kun immoo naannoo guyyaa gaa'ela koora ta'ee waggaa 1 walakkaa guyyaan gaa'elli muramee booddee jaarsi kiyya erga na eegee booda ani haalli qaama koo waan narratti beeksuuf gara biyyaatti galuu sodaadheen har'as asuma mana arabaa keessa jiraachaan jira. Tarii rabbi anaafis bor karaa gaarii buddeena akka inni naaf baasu homaa shakkii tokkollee hin qabu. Haa ta'utii garuu xiqqoo natti jabaatee haalonni akka ani barbaadetti naaf deemuu didanii. Ana miti obboleettii koo miti nu duuba kan dhalatan lamnillee achuma baadiyyaatti gaa'ela dhaabbatanii jireenya bareedaa jiraachaa jiru. Kan koo garuu asiin yeroon jedhu achiin yeroon jedhu asiin jireenyi na qabee karaa kanaan milkii na dhorkee mana arabaa keessatti na hambisee waggoota hedduu na lakkoofsaa jira. Rabbiin akka amantaa keessanitti naaf kadhadhaa. Ana obboleettii keessan biyya hambaa keessaatii ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Suuraa bareedaa bilbila keessaniitiin yookiin immoo kan namaatiin kaatanii haa ta'uutii garuu akka carraa ta'ee bilbila keessan yookiin immoo miimoorii bilbila keessanii keessaa dileet yoo ta'e yookiin immoo bakka inni deeme yoo dhabdan rakkoo tokko malee appilikeeshinii liinkii komentii viidiyoo kanaa jala jirutu kun appilikeeshinii kana daawunlood gochuun suuraa isin jalaa bade deeffachuu ni dandeessu. Ammuma liinkii kana tuquun itti fayyadamaa.